السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ردفتوتا يوتيوب channel أم زكريا كم نجرت فيا كيسني النجا الحمد لله. هر اللي ما قلوبا قسلامتا وجدت وداف ديما هنقدو مسجنتا كيات النفانة ترى إني كان وانتي عدسا قدو شنكرتي بدرت ملكيسنو أكنا متدستي ستي كوبي فنا أتودا دنيتا كوبي فنا كان فلفل رومي دا يوكان قارا فردا كنا تبودا لكودا تبودا بهاراتا حالا كان جتانا هنقو مقابدني ومقابدني تبوتني أكننتي وني صدقو دمو كدارا كان هندو مساتو زيتي تنقوبيسو زيتي تنقو جتادا wanti magalooba sajal qabaarraa garagara sagodu zaytina qoda buusaati hanga duma sagantaa kiyyaa nafaana tura like share subscribe na goda nafaana bu'a amma haala kanaani lukkuu buharaata duratti sanaani yookaan qimamii kan akkana itti nenne qopheeffannaa achi booda distinannaa jecha kun haala kanaan itti nenne jirra amma kodaara qofatti naqunnu hafee jechaadha. amma kun haala kanaani osoma zayititti nenne bifuma kanaan qulqulleessine waa hundaayyuu akkanatti lukkuu isa jala goonee achi booda akkanatti walitti naqannee jirra. ammallee isa kana qimamii achirraa nu hafe jecha kan lukkuurraa nu hafe gubbaarra nan dhaboodde isaa achi booda haala kanaan qopheeffannee asitti ammoo maajiin maal jedhama maajii jedhama cuunfaa bishaani lukkuutii fi soogidda jechaadha. yaani kanneen irraa dalagamu maaraqii lukkuutii jenatti fakkaata itti godhanna jecha gubbaa kana irratti achi bishaan itti nannu jechaadha. amma kana bishaan xiqqoo masiitti nanna malee akka isa kaanii zayitittis nannu bishaan illee baay'eetti nannu jecha. amma kun haala kanaan qopheeffanne bishaan xiqqoo masii gubbaa nannaa jecha hin guddisnu baay'eetti nannu jecha. bishaan amma tilmaamumaan waan burcuqqoo tokko hin caalletti godhee jira. hafuura isaatiin bilchaata jecha. hafuuruma bishaan kanaatiin wal gahee booda bilchaata malee bishaan baay'eetti naquu jecha. kanaas amma cufuu kenna walitti dachanaa daqiiqaa 15. amma ruuza kophaatti bilcheessuuf deemnaa qurunfudiidha. ani waan kanneen maqaa isaa hin beeku soogiddaa fi qurunfudii qofa beeka. akkaan namni biyya arabaa keessa jirtan ni beektan jedhee yaada. ruuza kun haala kanaan bilcheessaa jira. daqiiqa 5 qofaa fi sirriitti illee bilcheessu sun kaan daqiiqa 5 qofa bishaaniin akka wal argu goona. achi booda gubbatti nannaa jecha. isa dura qopheeffannis ka kodaaraa fi lukkuu kanaa waliin gubbaarra nannaa jechaadha. bishaan kana irraa dhimbiifne isa booda walitti amma kun haala kanaan ruuzii daqiiqa 5 qofaaf bilcheessee jira. kana fakkaata jechaadha. achi booda isa gubbaa kanatti naquu deema. bishaan waan jala ibidda xiqqeesseef bishaan sirriitti irraan dhumanne. kunoo amma waa hundaa walitti naqee xumuree jira. isin gubbaa kanarra waan barbaaddani waan kalarii isaa kana jijjiiruu irra naqachuu dandeettan waan fedhatti godhuu dandeettani. anammaaf isa kana irra naqee xumuree jira. walitti deema. kunoo akkana fakkaata maashaallah. nyaadhaa isiniin jala iddoo mi'aa yaala iddoo bareeda. hanga sagantaa biraatiif walitti deebinutti baay. kunoo erga xumuramee haala kanaan bilchaatee bareedee jira maashaallah. zayitiidhaan waliin argine ibiddaanis baay'ee waliin argine bishaan hafuuruma bishaan xiqqoodhaatiin bilchaataa jecha. zayitii irraallee bilisa karaa gabaabaadhaan kanaa kottaa waliin haa nyaannu isiniin jennaa. yaa uummata kiyyaa like share subscribe naa godhaa maatii naa ta'a isiniin jedha. hanga sagantaa biraatiin walitti deebinutti maasalaamaa naga keessa tura.